በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣው መግለጫ ደርሶናል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ በመጣስ ለአራተኛ ዙር ህዝባችን ላይ ወረራ ፈጽሟል። ፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የኃይል አማራጭን ዘግቶ ሰላማዊና ፖለቲካዊ አማራጭ የችግሮች ሁሉ መፍትሄ መሆኑን በማመን በትግራይ በኩል ከፍተኛ ደረጃ ተቀባይነት አግኝቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቢወጣ 10 ደቂቃ ወልቃይት ላይ መቆየት የሚችል ፋኖ ካለ እኔ አንገቴን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። አይነው የተበቃና ቀዋለን ግንባር ላይ ሆነ oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n bahaa Shaggar keessatti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu isaanii du'aaf madoon adabuu isaa beeksise. WBO'n tarkaanfii kana akkamiin fudhatee dhimma kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatii maaltu deebi'ee gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa diinonni nageenyaa wal dhibdee nu barbaadaa jiru jechuun himatan. Waldhibdee tibba kana naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti ka'e ilaalchisuun pirezidaantiin kun ibsa kennan. Oduudhumaa kana wajjin wal fakkaatu. Mootummaan naannoo Amaaraa waldhibdee naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti ka'e ilaalchisuun marsaa afuraffaadhaaf waraana gaggeessuuf qophii ta'uu beeksise. Naannoon Amaaraa lafa koo humnaan deeffachuudhaaf arra irraa jalqabee qophiidha jechuun dhaadateera. Waldhibdee marsaa afuraffaaf naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti dhalachuu irratti argama. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ololli jibbiinsaa nageenya biyyattiitti qormaata ta'ee jira jedhe. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisuun arra muffii akka qabu ibseera. Gabaasa guutuu dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Harsadee godina Baha Shaggar aanaa Bosat keessatti waraana raayyaa ittisa biyyaa du'aaf madoon adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalee isaa zoonii haaraa Harsadee keessatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu isaa himeera. Haaluma kanaan ebla 13 bara 2024 zoonii Harsadeetti buttaan jaal obsaatiin hoogganamu godina Baha Shaggar aanaa Bosat ganda Golboo Mixmixi bakka addaa Abbaayyi ganda Gugsaa Doddoot naannawa Bosat karra torbaa fi ganda Dhaddacha Bal'aa karaa Itiyoo Jabuutii irratti tarkaanfii ilaalee isaa waraana faashistii jechuun kan waame raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa 15 ajjeesuun hedduu isaanii madoon adabuu WBO'n himeera. Haaluma wal fakkaatuun ebla 14 bara 2024 ona Bosat ganda Nuuraa Heeraa keessatti muraasni jaalmichuu waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen mooraa keessatti itti seenuun waardiyyaa moorichaa yoo ajjeesu waraana raayyaa ittisa biyyaa hedduu madeessuu WBO'n himeera. Akka miidiyaan waraana bilisummaa Oromootti dhiyeenya qabu jedhutti ebla 13 irraa jalqabee hanga ebla 16tti loltoonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun ajjeefamaniiru jedha. Lolaa guyyoota kanneen gaggeeffame keessatti loltoonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun akka madaa'anii fi waraanni bilisummaa Oromoo bakka duraan raayyaan ittisa biyyaa jiru qabatee akka jiru miidiyaan WBO'tti dhiyeenya qabu ni ibsa. Haa ta'u malee ammoo lola tibba kana gaggeeffameen tarkaanfii haga fudhatame jechuun WBO'n ibsaa jiru kanam gama raayyaa ittisa biyyaatii wanti jedhamee hin jiru. Gama waraana raayyaa ittisa biyyaatii garuu guyyaadhaa gara guyyaatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennachaa jiru jechuun ibsa. Haa ta'u malee tarkaanfii WBO'n fudhadheera raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeeseera jedhu kanarratti raayyaan ittisa biyyaa deebisaa hin kennu. Oduu biraatiin pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hooggantoonni naannoo Amaaraa diinota nageenya hin barbaannee fi waldhibdee barbaadu jechuun himatan.
Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay kun diinonni waliigaltee nageenya Piriitooriyaa cabsan walitti bu'iinsa uumuudhaaf yaalaa jiru jechuun himatan. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay kun kana kan dubbatan taatee dhiyoo kibba Tigraay naannoo daangaa falmisiisaa ta'e kan naannoo Amaaraatiin waliin qooddatanii fi waggoota 30 darbaniif naannoo Tigraay jalatti bulaa ture raayyaa Allamaaxaatti sanbata xiqqaa darbe irraa kaasuun walitti bu'iinsi meeshaa waraanaatiin deeggarame akka ture BBC fi Addis Standard jiraattoota wabeeffachuun gabaasanii turan. Kana hordofuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa yaada karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin maxxansaniin taateen Tigraay gara kibbaatii fi naannolee Tigraay biroo humnaan dhuunfataman keessatti raawwatamaa jiran mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduuttis waldhibdee kan uume miti jedhan. Waan kana raawwataa kan jiran humna yookiin ammoo diina waliigaltee nagaa Piriitooriyaatii jechuun himatan. Garuu obbo Geetaachoo Raddaa qaamota diina waliigaltee Piriitooriyaatii jechuun moggaase san maqaa hin kaafne. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa garuu diinonni isaan baanan hooggantoota naannoo Amaaraati. Warra ristee keenya deeffannaa jechuun humnaan uummata Tigraay lixa Tigraay irraa buqqaasuun irra qubate baanam. Kunis ammoo qaama biraa osoo hin taane hooggantoota naannoo Amaaraati. Qaamoleen waldhibdee kana jalqabanis warra waliigaltee nagaa jibbanii fi hariiroo gaarii waliigaltee Piriitooriyaatiin taasifamaa jiru jeequudhaaf kaayyeeffatanii jechuun pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay akeekkachiisan. Kun osoodhuma kanaan jiru mootummaan naannoo Amaaraa ibsa irra baaseen uummanni Amaaraa marsaa afuraffaadhaaf waraanaaf of qopheessuu qaba jechuun waamicha dhiyeesse. Naannoon Amaaraa ibsa irra baaseen TPLF waliigaltee Piriitooriyaa cabsuun marsaa afuraffaaf weerara waan irratti baneef waraanaaf uummanni Amaaraa of qopheessuu qaba jechuun waamicha godheera. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa Ebla 17 bara 2024 irra baaseen dogoggora seenaa kalee isaarraa barachuu kan hin dandeenye TPLF waliigaltee Piriitooriyaa guutummaan guutuutti cabsuudhaan yeroo afuraffaatiif uummata keenya weeraraa jira jechuun himate. Haa ta'u malee ammoo pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraayis waraana kana kan bane mootummaa naannoo Amaaraati jechuun kaleessa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin barreessanii turan. Naannoon Amaaraatis ibsa kana kan baaseef walitti bu'iinsa Allamaaxaatti amma dhalate hordofeeti. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baase kanaan TPLF bakkoota inni weerara keessaa raayyaa Allamaaxaa, raayyaa Baallaa, Ofilaa, Koram akkasumas ammoo Zaataa ta'uu isaanii ibsuun uummanni naannichaa mootummaan federaalaatii fi hawaasni idil addunyaa gocha kana akka dhaabsisaniif waamicha dhiyeesseera. Itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsa kaleessa gama isaaniitiin kennaniin aanaalee kibba Tigraay fi Allamti keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraa diriirfamanii turan diiguudhaaf mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa yeroo naannichaa gidduutti waliigaltee irra ga'amuu dubbatanii turan. Gaaffiin eenyummaa kan irratti ka'aa turee fi osoo waraanni kaabaa Itoophiyaa hin jalqabin dura bakka naannoo Tigraay jala kan turan waraanaan booda to'annoo humnoota Amaaraa jala galuun isaanii ni beekama. Kanaan dura mootummaan federaalaa lammiileen bakkaawwan falmisiisoo ta'anii buqqaafamanitti akka deebi'anii fi bulchiinsa ofii isaanii akka diriirfatanii fi yeroo itti aanutti ammoo murtee uummataa gaggeessuudhaan gaaffiin naaf malaa deebii akka argatu mootummaan federaalaa ibsaa ture. Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsa kaleessa kennaniin gareewwan hidhatanii bakkaawwan kanneen keessa socho'an hidhannoo akka hiikkatan akka taasifaman eran. Murtee mootummaa federaalaa bakkaawwan falmisiisoo ta'anitti riferendamiitu gaggeeffamaa jedhe ejjennoo bulchiinsa yeroo Tigraay akka hin taane dubbata. Obbo Taaddasaa Warradaa bakkaawwan falmisiisoo ta'an ilaalchisee karaa mootummaa federaalaa akkasumas ammoo TPLF waliin mariiwwan garaagaraa gaggeessisuuf yaaliin taasifamullee TPLF garuu filannoo nagaa kana diduun bakkaawwan gaaffiin eenyummaa irratti ka'an akka raayyaa Allamaaxaa, raayyaa Baallaa, Koramii fi Zaataa weeraree jira jechuun mootummaan naannoo Amaaraa ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa fi uummanni obbolaa isaa lammiilee Itoophiyaa biroo waliin ta'uun biyya diigamurraa baraaruu fi uummata keenyaas ittisuuf akka dirqamnu beeksisuu barbaannaa jedha. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baaseen. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kanaan uummanni Amaaraa lafa isaa TPLF gadi hin dhiisu taanaan bakka takkatti buqqee lafa isaa humnaan deeffachuuf qophaa'uu qabaa jedha. TPLF humna isaa guutuu waraanatti galeera jechuun mootummaan federaalaa gareen kun naannoo qabatee dafee akka gadhiisu akka godhu gaafateeti jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsarra baaseen. Walumaa galatti mootummaan naannoo Amaaraa waamicha waraanaa marsaa afuraffaatiif godheeti jira. Oduu keenya isaa xumuraatiin. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ololli jibbiinsaa nageenya biyyattiitti qormaata ta'ee jechuun ibse. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa tamsaasni olola jibbiinsaatii fi odeeffannoo sobaa ilaalchisee gabaasa qorannoo kaleessa dhiyeesseen biyyattii keessatti ololli sobaatii fi haasawaawwan jibbiinsaa babal'achaa akka jiru eera.
Abbaan taayitichaa odeeffannoo karaa miidiyaalee hawaasaa akka Feesbuukii, Tiwutarii, TikTokii, Teelegiraamii fi Yuutuubiidhaan taasifamu irratti qorannoo taasisuu himeeti jira. Akkasumas ammoo eeruu uummataa karaa bilbilaatiin odeeffannoo olola jibbiinsaa kana walitti qabachuu abbaan taayitichaa ibseera. Odeeffannoon qorannicharraa argame akka mul'isutti ololli sobaa babal'achaa jira kan jedhe abbaan taayitaa kun ololoonni sabummaa, siyaasaa fi amantaa uummata gidduutti diinummaa facaasan bal'inaan tamsa'aa jirus jedheera. Bara darbee wal bira qabamee yoo ilaalamu kan bara kana daran dabalu kan hime abbaan taayitaa kun labsiin sirna ittiin bulmaata miidiyaa hawaasaatiif ba'e hojiirra oolfamuu akka qabus gaafateeti jira. Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa obbo Yoonaatan Tasfaayee miidiyaaleen hawaasaa dirqama isaanii akka barbaadametti bahaa hin jiranii jechuun himatan. Ololli fi odeeffannoon sobaa hawaasa keessatti illee wal dhibdee kakaasaa jiraachuu hirmaattoonni marichaas dubbachuu isaanii Addis Istaandardi abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa wabeeffachuun gabaaseera.